osoo nutti hin eekamin akka dhiifamaa fi akka jaalala isaatti kan guyyaa kanaan kan nu ga'e maqaan isaa egaa kaa Waaqayyo Abbaan keenya erga nuuf eeyyameeti guyyaa har'aa immoo kutaa isaa arfaffaa wajjin ilaalla jechuudha. Keessattuu waa'ee sirna uumamaatii fi waa'ee seera uumamaa keessatti guyyaa kaleessaa guyyaa dilbatarraa eegalee Waaqayyoon addunyaa kana uumuu akka jalqabe wajjin ilaallee jirra. Guyyoota kana immoo uumamtoota 8 uumamanii keessattuyyuu guyyaa gaafa dilbataa uumamtoota 8 uumamanii isa sanarraa hin xumurra jedheetanii yaada Waaqayyoon yoo jedhee ammaaf kaa akkuma guyyaa kaleessaa wajjin ilaalle waa'ee uumama ergamoota uumama samiiwwanii amaloota arfan abidda qilleensa bishaan lafa yookiin biyyoo isa jennu sana ilaallee turre. Waaqayyoon immoo uumamtoota kaniin akkamitti akka uume as keessatti amma hojii Waaqa keenyaa hojii Sillaasee dinqii akka ta'e hubachaa deemna jechuudha. Maatii Waaqayyoo yeroo waan tokko akkanumatti hubannee bira dabarra osoo hin taane Waaqayyoon dinqii akkamiitiin raajii akkamiitiin addunyaa kana akka uumee jiru hubachaa deemna jechuudha. Waaqayyoon ala raajiin raawwatamu dinqiin uumamu akka hin jirres immoo hubachuu qabna jechuudha kiristaanota. Ergamoota kaniin Waaqayyoon gara hin jirree gara jiranitti akka isaan fide. Ibiddarraa qilleensarraa akka hin uumamne Waaqayyootu waan hin jirrerraa nuti hin beeknu waan sana Waaqayyootu beeka. Waaqayyo waan beeku beekumsa isaatiin inni humna isaatiin waan beeku sanarraa Waaqayyo maal godhee jira uumee jira jechuudha. Kuni dinqiidha jechuudha. Waaqa keenya ittiin galateeffanna jechuudha. Waaqayyoo fi galanni haa ta'u. Kanaafiyyuu ergamoota guyyaa kaleessaa wajjin ilaalle keessatti ergamoota Waaqayyoon qomoo 10dhaan uume jennee jirra. Ergamoonni ammana jennee lakkoofsaan haasa'uu hin dandeenyu. Garuu maalaan haasa'uu dandeenya qomoodhaan jechuudha. Isaan kanneen illee immoo Waaqayyoon iddoo 3tti akka qoodee jiru keessattuyyuu magaalota 3 irratti muudee akka jiru ilaallee jiru. Magaalota kanneen illee immoo mi'aaramee eenyuun na yaadachiisa? Magaalota ergamoota kan jedhaman 3 meenaa barreessaa komentii alatti. Magaalota ergamoota kan jedhamani 3tu jira. Isaan saniin mee injiranii har'a barattoonni koo yata guyyaa kaleessaa sirriitti hirmaachaa turantu jiru. Eshi Raamaa, eshi Sintaayyoo Galatoom, Waaqayyo isaa eebbisu. Eshi Raamaan isa lammaffaadha. Eshi Erar isa sadaffaadha. Inni jalqaba isa jalqaba orderii isaallee gadi lakkifnu kaa achi gad deemama waan ta'eef achi gadi guyyaa kaleessaa akkuma wajjin ilaalle Tsara Ariyaamirraa eegalee hanga gadiitti deema jennee jira samiin 7. Ergamooti immoo iddoon isaanii itti jiraatanii magaalota 3 irratti Waaqayyoon isaan muudee jira jenneerra. Inni jalqaba maal jenne? Iyyo'aar jenneerra. Iyyo'aar magaalaa jedhamtuudha. Iyyo'aar magaalaa jedhamtu kanallee immoo kutaa meeqatti qoodne jenne? Abee kutaa 4tti qoodnee jenne. Kutaa 4tti qoodee achiin booda immoo Waaqayyoon maal godhe ergamoota meeqa godhe jechuudha 10 muudee jiraa jenne. Maarree isa kana keessatti wanti wajjin har'a kana kaafne maal sirriitti fakkaate? Saaxinaa'el inni jedhame eessatti muudame? Aangoo Saaxinaa'el Daabiloos bineensa seexana jinni abbaa sobaa inni jennu sun immoo eessatti muudame isa jedhu guyyaa kaleessaa wajjin ilaallee turre. Saaxinaa'el el kan jedhamtu maqaa Waaqayyoo akka ta'e illee immoo
asumaanii hubadhaa maatii waaqayyo Saaxinaa'el, Mikaa'el, Gabri'eel, Uraa'el, Rufaa'el jennaa ture el kan jettu maqaa waaqayyooti. Humna kanaan jinnii moo'uu jechuudha isaan. Maqaa waaqayyoo kanaanii jinnii moo'u yookiin seexana moo'uu jechuudha. Erga kufee jechuudha Saaxinaa'el. Egaa kaa mee mata dureen keenya har'aamuu wajjin kan ilaallu maal jennaa? Ganiinsa Saaxinaa'el jenna jechuudha. Ganiinsa maalii? Saaxinaa'el. Eenyuun ganee? Uumaasaa, waaqasaa, iddoo waaqayyoon isa kaa'ee waaqa ganee jechuudha. Eenyutu ganaa? Saaxinaa'el. Isaan manuti Daabiloos, bineensa bara durii, jawwee bara durii inni jennu sun jechuudha. Egaa kaa Saaxinaa'el qomoo agaa'istii fi hoogganaa ta'ee ergamaa muudameedha. Maal keessatti? Magaalaa Iyyo'aar ishee jedhamtu keessatti kutaa isa jalqabaa Agaa'ist isa jedhamu irratti hoogganaa ta'eeti muudamee jechuudha. Eenyuun? Saaxinaa'el jechuudha laala. Hoogganaan ta'uu isaatiin jechuudha inni dhaabbiin isaa ergamoota kaan dursee ture. Ergamoota kaawwan dursee aangoo kan qabu aangoo isaaf waaqayyoon kenneedha jechuudha. Iddoon isaa magaalota ergamoota hundaa oliidha. Laala. Iddoon kun maal mul'isa nu haate? Kabajaa isaa mul'isa jechuudha. Maal jennee ilaallee jirra ammallee irra deebi'ee tas yaadachiisa. Magaalonni ergamoota meeqa jenneerra? 3 jennee jirra. Ordarii isaatiin yoo ilaalle isa jalqabaa irratti Iyyo'aar, Raamaa, Erar jedhee gadi jechuudha. Iyyo'aar, Raamaa, Erar jedha. Inni maal keessatti argama? Iyyo'aar keessatti argama. Iyyo'aar keessatti illee immoo Iyyo'aar kutaa meeqatti qoonneerra? Kutaa 4tti qoonneerra. Isa jalqabaa irratti argamaa jechuudha namni kun. Yookiin Saaxinaa'el jechuudha. Saaxinaa'el isa jalqabaa irratti argamaa jechuudha. Egaa waaqayyoon ergamoota uumee erga isaanii qubachiise booda sagalee osoo isaaniif hin dhageechisin amala isaa dhokataa hin mul'anneen taa'ee isaan jalaa dhokateedha. Amma keessattuyyuu koorsii dubbii amantaa keessatti maal jettanii barattanii waaqayyoon ergamoota jalaa hin dhokate isa jedhu ilaaltanii jirtan jedhee tayyaadha. Inni dhokata jechuun maal jechuudha? Eessatti dhokata waaqayyoon? Waaqayyoon dhokachuu hin danda'a? Danda'u. Inni dhokata jechuun maal jechuudha? Ergamoonni waaqayyoon achi jiraachuusaa akka hin hubanne taasisee jechuudha. Ergamoonni beekumsaa yoon inni ibseef malee arguu hin danda'ani. Ergamoonni arguu hin danda'ani. Arguu yoo isiniin jedhe ammallee qaamanii miti. Qaaman eenyullee waaqayyoon argeen beeku jedha kitaabni qulqulluun. Arguullee immoo hin danda'ani. Maalidha? Abrahaam faanti hin argine naan jechuu dandeessu. Abrahaam amala waaqayyootiin miti kan arge. Amala waaqayyootiin hin argine. Ergamoonniyyuu amala waaqayyootiin waaqayyoon hin argine. Waaqayyoon garuu namni sun akka hubatuuf nama san fakkaatee wantoota garagaraatiin nama sanatti mul'achuu danda'a. Waaqayyoon jechuudha. Akkanattidha hubachuu kan qabnu, beekus kan qabnu jechuudha. Maarree waaqayyoon jalaa hin sokkeedha. Dhokachuu isaa ergamoonni beekumsa isaarraa argataniin qoratanii uumaa isaanii akka beekan gochuudhaaf waaqayyoon. Ilaalaa dhaamaatii waaqayyoo. Har'a namoonni tokko ilaalcha isaanii keessatti maal jedhu isinitti fakkaata? Ani waa'ee amantaa hin baradhu, yoon baradhe boruttan gaafatamaa jedhanii warroonni yaadan jiru. Wanti hubatamuu qabu kiristaanni kamiyyuu baranne, beekne, beekuu baanne cubbuun cubbuudha. Murteen hin hafu. Namni tokko ani waa'ee machiin baranne jedhee machaa yoo ta'e murtee jalaa hafa jechuu miti. Isa waaqayyoo sanni isaa ta'u isuma biyya lafaatu jechuudha. Namni tokko mana murtiitti himatamee wanjala hojjetee
Anin beekume seera kana jedhu hin baa jala hin ba'u jala hin ba'u wanta akkasiin jiru. Amantaa keessatti illee wanta akkasiin jiru. Qorannee sammuu Waaqayyoon nu kenneen dhugaa san beeknee irra deddeebinee ittiin jiraachuun dirqama tokko namaati. Malee ebeluun hin baranne Waaqayyoon ittiin eekamu akkas hin taane akkasiisuun hin jiru kitaaba qulqulluu irratti hin barroofne. Waaqayyoon ija nuu kenneera, gurra nuu kenneera, harka nuu kenneera, miila nuu kenneera, qaamota miiraa jennu jechuudha nuu kennee jira. Isa san fayyadamnee uumaa keenya barbaannee argachuun dirqama keenya jechuudha. Ibiddaa fi bishaan fuuldura kee kaa'een jira. Isa si barbaachisutti harka kee maal godhi jedha? Diriirsii jedha maatii Waaqayyoo. Harka kee diriirsii jedha. Kanaafidha yeroo kamiyyuu kiristaanni dhaabbate of ilaaluu qaba. Dhugaa barbaaduu qaba. Kitaaba qulqulluu dubbisuu qaba. Koorsii barachuu qaba. Abboota gaafachuu qaba. Wanti jedhamuufi kanaafidha. Mirgaa miti dirqama qaba jechuudha. Ani amma as taa'ee wanti isinitti lallabaa jiruufi mirga bichaa osoo hin taane dirqama waan qabuufan. Waan biraatiif miti. Ibiddatu natti kenname. Ibidda kana beekeen yoon hin dabarsini boruttan gaafatamaa jechuudha. Ilaa maatii Waaqayyoo. Hundi keenya iyyuu har'a sagalee Waaqayyoo kan nageenyullee inni hin nageenyellee itti gaafatama boru. Waan hojjeteef jechuudha. Waan hojjeteef. Kanaafidha ergamoota illee Waaqayyoon maal godhe? Ergamoonni beekumsa isaa Waaqayyoon beekumsa kenneef san fayyadamanii uumaa isaa akka barbaadaniif yookiin immoo nama ilaalcha gaarii qabuu fi ilaalcha gaarii addabee akka beekamuudhaaf. Waaqayyoon hin beeka garuu akka murteessuuf. Addaamidhaan maal jedhe Waaqayyoon? Addaam eessa jirta jedhaniiti erga inni kufee jechuudha. Hin beekuu Waaqayyoon iddoo inni jiru hin beekame garuu cubbuu inni raawwate san ofii isaatii ragaa haa ba'uudhaaf Waaqayyoon. Namoonni tokko yeroo baay'ee Waaqayyoon hin murteessaa jedhu. Eeyyee Waaqayyoon abbaa murtiiti. Hin amanna san. Garuu Waaqayyootu namarratti murteessa moo nutu ofitti murteessa kan jedhu sun immoo gaafii natti ta'an. Yeroo baay'ee jechuudha. Waaqayyoon abbaa dhugaati, abbaa haqaati, abbaa keenya hundaati. Nama hundaa hin jaalata. Ofii isaatii uume waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoon immoo ilmaan namaa kanaaf addunyaa kanaaf gatii itti kafaleera. Ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti ergee dhiiga ilma isaatiin bilisa baaseera. Garuu immoo nama kanatti kan murteessu eenyudha yoo jennee namuma santu ofitti murteessadha. Akkamitti? Wanti hojjenne hojiin keenya hundi isaatuyyuu fuuldura Waaqayyootti dhaabata waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoo jalaa wanti dhokatu hin jiru waan ta'eef. Kanaafidha ergamoonni iddoo isaanitti nuti eenyu, eessaa dhufne, eenyutu nu uume jechuudhaan gaafii kaasuu jalqaban. Abeet akkam namatti tola gaafiin kun. Oduu baqeeti dhaloonni ammaa waan akkanaa kana gaafii akkanaa kana kaase akkamitti namatti tola. Osoo gaafii kana hin gaafatin dhaloonni ammaa eessa fiigee deema sirriitti fakkaate? Maariyaamin fayyifti, Maariyaamin araarsiti, ergamoonni fayyisaa akkas jedha. Isaa miti dursa. Beekuu kan qabnu dursa. Bu'uura kan ta'e. Kan waan hundaa bu'uura kan ta'e Waaqa ani waaqessu kun eenyudha? Isa jedhu beekuu qabnaa turre. Ergamoota irraa wanti barannu kana. Ergamoonni iddoo isaanitti nuti eenyudha bakka. Eenyudha nuti. Eessaa dhufne? Eenyutu nu uume? Jechuudhaan maal kaasanii jiru maatii Waaqayyoo? Gaafachuu jalqaban amma. Gaafiin ka'aa jiraa jechuudha. Agartanii? Bakka kiristaana irraa wanti beekamu mallattoo kana ta'aa ture sila. Yeroo baay'ee gaafii warra shakkitootaatiif jechuudha. Isa nutu beeksisa hojjeta. Beeksisa kan hojjetu ijoolluma Ortodoksiiti. Ofii waliin gaafannu. Yookiin abboota keenyatti sinnee abboota keenya hin gaafannu. Achiin booda jarri yookiin miidiyaa irratti waa hin dubbatu, waa hin barreessu. Nuti immoo ijoolleen Ortodoksii fuunetti bakka waliin geenya jechuudha. Bakka biizinasii nurratti hojjetaa jiru jechuudha isaan. Garuu nuti dursinee
wantoota aman waan waaqeffan waan raawwannu hunda isaatuyyuu adda baafnee beekuu qabna. Ebeluu barsiisuu na dongorsi daaqonii santu na dongorsiise luba santu na dongorsiise iwwajjatu sun maaliif dongortaati kiristaanaa miti ati wanti dongortummaa nama dongore sanuyyuu sirreessuu qabdaati meeti sirrii miti kun amantaan koo kana hin eeyyamu ani kiristaana jechuu qabdana akka daa'ima wanno san jechuudha Cirqoos Iyaluxaa waggaa saditti mee ani kiristaana jedhamti daa'imti akkas jechuu qabna nuti waan fannoo bichaa morma keenya irratti hidhanneef hin fayyina nuti fakkaatin ijoollee kiristaanaa fannoo hidhachuun waan biraati ittiin jiraachuun waan biraati kanaaf ergamoonni waaqayyoo gaafii isaan kaasan gaafii kanaadha jechuudha gaafii sirrii gaafii kiristaanonni har'aa kaasuu qabnu jechuudha wantoota kanatti mee haa deebinu ergamoota haa fakkaannu akkanatti yoo waaqayyo biraallee gatii waan argannuu fi jechuudha maatii waaqayyoodha iddoo isaanii hundaa ol kan ta'e Saaxinaa'el ergamoonni akkas jedhanii yeroo wal gaafatanii qaama kamirraayyuu anatu isin uume jedhee deebii kana kennu akka hin jirre yoo hubatu uumaan keessanii anaadhaa jedhe eenyutu jedhaa Saaxinaa'el eenyu jedhee mee naa barreessaame eenyu jedhee akka rabne na yala ishi akka rabne bakka sirriitti dammaqaa urjii tawaahidoo sifaan eenyu deebina deddeebisaa deema basma ijoolleen kalee jiran tokkiin jechuudha baay'ee barattoota ciccimoo har'a eessa badan irribatu fudhatanatti fakkaatan yalaa urjii tawaahidoo waaqayyo isaa eebbisu Saaxinaa'el bakka ergamoonni eenyutu nu uume eessaa dhufnee gaafa jedhani Saaxinaa'el maal jedheera natu isin uume jedheera bakka mirga isaati jechuun mirga isaati amma ka akkamitti erga inni kana jedhee deebii maal deebifna kan jedhu nurraa eegama malee inni maaliif jedheen mormiidhaaf itti ka'uun hin barbaachisu jechuudha hin barbaachisu jechuudha kanaaf Saaxinaa'el erga kana dubbateen boodatti sibiilatti mukni mukatti yoo rigame abidda akka argamsiisu sammuu yookiin beekumsi isaa wal rigee wal daakee hammina ganiinsa ulfaa'ee dhaleefii jedha maal jechuudha yeroo baay'ee of tuulummaan jibbiinsi hammeenyi gaafa baay'ate maal ta'a hammeenya uumaa deema Daka mi'amma isin osoo guyyaa tokko sobdanii jechuudha guyyaa lammataa illee deeggamtu adeemsoo kanaan deemtu jechuudha soba jibbiinsa akkanatti maal ta'a deema eda'aato deemaa jechuudha yet kanaafidha macaafa Henook irratti maal jedhaa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irratti akkana jedha hamminni galmee yookiin hammeenyi galmee isheetii baateedha hammeenyi yookiin sobni galmee isheetii baatee eessalleen ba'uu jechuudha jechi yookiin gooliin inni galmee inni jalqabaa eenyudha jechuudha laphee seexanaa keessaa madditee jecha isaan yeroo ibsunitti jechuudha ergamoonni gosa sadiitti hiramanii jechuudhaan abboonni keenya hin barsiisu abboonni tokko iddoo lamatti qoodaman kan jedhaman hin jiru ergamoonni tokko immoo iddoo sadiitti qoodamanii jechuudha maal takkana godhe isinitti fakkaate sobatu akkana godhe mi'amma addunyaa kanarraa mee ilaalaa isin sobatu saffisa moo dhugaatu saffisa abeet meenaa barreessame addunyaa kanarratti amma isin osoo laaltanii jechuudha sobatu addunyaa wal ga'uudhaaf saffisa moo dhugaatu saffisa meenaa barreessa baay'ee gaariidha sintaayyoo waaqayyo isaa eebbisu baay'ee gaariidha masii bakka somni speediin yookiin velocitiin ittiin deemu baay'ee guddaadha somni jechuudha
maal akka ta'e hubadhaa laala. Ergamoonni amma yeroo isaa wajjin dudubbatanii jiru, wajjin haasa'anii jiru. Garuu jecha Saaxinaa'eel sobe kuni yeruma tokkotti ergamoota bakka sadiitti qoode. Bakka sadiitti addaan qoode. Harallee jidduu kiristaanotaatti kan uumamaa jiru isa kanaadha jechuudha. Sobni tokko ka'e taanaan kiristaanota adduma qooda jechuudha. Adduma qooda. Amma warri kaatolikii eenyurraa ba'an? Ortodoksii irraa ba'an. Deebi'ee warri Protestaantii maalirraa ba'an? Warra kaatolikiitirraa ba'an. Warra Protestaantii irraa jechuudha ammoo gara 30 meeqa ga'ee jira. Akkuma hambeebaa adda ciccitee jechuudha. Akkasiidha sobni jechuudha laala. Akkasiidha sobni akkasiidha. Addunyaa yeroo tokko waliin fudhatti. Odoo amma maqaa nama tokko jechuudha yookiin maqaa barsiisaa tokko fuutaniituma miidiyaa irratti nuttanii laayikii baay'ee argattu. Yeroo tokko jechuudha. Osoo immoo namni sun waan gaarii hojjete akkana jettanii barreessitanii nama tokko nama lamaadha jechuu kan argitan. Kanaaf amma makka hojii seexanaa hamaa akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Maarree kanaaf ergamoonni gosa sadiitti hiramanii jechuudha. Yes maal jechuudha kuni ilaalchaan adda babbaanii jiru jechuudha. Ilaalchaan adda baanii jiru. Inni jalqabaa uumaa keenya jedhanii seexanaaf warra sagadanidha. Bakka uumaan keenya Saaxinaa'eelidha. Aangoodhaan nu caala, nu ol jira. Isumatti nu uume dhugaadha jedhanii warra Saaxinaa'eeliif warra sagade jechuudha. Inni jalqabaa. Inni biraa immoo jiraachuu Waaqayyoo osoo hin qoratin hafanii isa malee Waaqni isin uume nuun jedhe hin jiru. Nu uumu ta'innaa? Nu hin uumne ta'innaa? Jedhanii warra shakkan jechuudha. Amma kana amantaa keenya keessatti illee ilaalla wajjin akka jiran jechuudha warroonni akkana. Inni biraa immoo inni sadaffaan jechuudha iddoon isaan nun ol ta'uun isaanii isaan uume kan nuun jedhu yoo ta'e nuti yoom kana nu gadi jirani uumne ani uumadha yoo jette immoo uumaa uumamtoota uumuun beekamotti nutti argisiisi. Argitanii maal jedhaniin ati uumaa yoo taate fakkaataa keenya uumii nutti argisiisi. Bakka waa sadiitti ka'e. Inni jalqabaa warra seexanatti amananii dhugaadhaa seexanatu Saaxinaa'eeltu nu uume warra jedhanii. Inni lammaffaan immoo warra jidduu keessatti hafanii jechuudha. Isa ta'innaa laata? Waaqni biraa jiraatinaa laata jedhanii warra shakkanii jechuudha. Sadaffaan immoo warra dhaabbatanii ati dhugumaan uumaa keenya yoo taate fakkaataa keenya uumii nutti argisiisi jedhanii warra dhaabatan jechuudha. Isaan kuniin warra sagalee ergama Gabri'eel Raamaa keessatti isa muudame warra dhagaanidha jechuudha. Inni maal jedhee dubbate? Hanga uumaan keenya dhufutti dhaabbadhaa jedhe. Kanaaf ilaala ka warra kiristaanota ilaala. Har'a namoonni ofii ortodoksii ofii jedhana ofii jechaatoo mana qaalluu deeman hin jirani. Booranticha gabbaran hin jirani. Ateetee facaafatan hin jirani. Warri laga deemee hoolaa qalu hin jiru. Deebi'ee warri muka aannan muudu hin jiru. Deebi'ee warri namarratti falfala hojjetu hin jiru. Isaan kuniin warri galma qabu hin jiru hin jira. Isaan kuniin warra seexanaaf bitame jechuudha. Warra Waaqayyoo ganee warra seexanaaf bitame jechuudha. Inni biraa immoo warra amantaan awwaala bichaa ortodoksii warri barbaadan jiru. Awwaala bichaa beeta kiristaanaa eessa taateen beekanii, amantaa isaanii beekanii, guyyuma ayyaanaan beekanii, Yesuus maal akka ta'e, Maariyaamiin maal akka ta'e, ergamoonni maal akka ta'e hin beekanii, ofii ortodoksii keessa jiraatu warroota akkanatti jiraatan jechuudha. Isaan jidduu keessatti hafanii jechuudha. Warri sadaffaan immoo warra akka anaaf keessanii kana jechuudha bakka. Ortodoksii beekee, Sillaasee amanee, maqaa Sillaaseetiin cuubamee, Sillaaseedhaaf jilbiiffatee, isa galateeffatee,
borullee immoo abdiin qaba du'aanan ka'a akka beelladoota kaawwanii tortoree hin hafu ani ilma Kiristoos jedhanii afaan guutuudhaan warra dubbatan jechuudha. Isaan kana yoo goone akkanatti yoo deemne maayidhaan wal fakkaanna ergamootaan wal fakkaanna jechuudha. Ergamootaan maatii tokkoo jechuudha. Ergamoonni nu wajjin jiru jechuudha. Kanaafidha namoota Waaqayyoon sodaatan naannawa isaanii ergamoonni hin buufatu wanti jedhameef kanaaf jechuudha. Kanaafidha maatii tokko jechuudha. Maatii tokko yoo dhugumaan nuti kallattiidhaan Waaqayyootti amanne jechuudha. Egaa ka ergamoota uumuu irratti erga yaanni akkanaa erga ka'een boodatti Waaqayyoon immoo hin argaa hin nagaa wanti Waaqayyo jalaa dhokate waan hin jiraanneef ergamoota jidduutti lolli akkanaa yeroo ka'usanitti Waaqayyoon ifa tokko kallattii bahaatii isaanitti ergee jedha. Ifa tokko kallattii bahaatii eenyutti ergee isaanitti erge. Ifti tuni ifa dhugaa fi dhara, ifa dhugaa fi soba adda baaftee soba salphiftee dhugaa maal gootudha? Badhaastudha. Badhaastudha. Ifa kana jechuudha. Ifni kun maalidha? Dhugaadha. Dhugaan kun maalidha? Amantaadha. Amantaan kun maalidha? Waaqayyoodha. Akka jettaniiti mitire dubbii amantaa keessatti kan barattan maatii Waaqayyoodha. Laala. Ifti sun dhugaa fi soba adda baafteef jechuudha. Saaxinaa illee hin kufee jechuudha. Isaan jidduu keessa jiran illee hin kufanii jechuudha. Isaan hafanii warra kan bichaadha. Warra sagalee ergamaa Gabri'eel dhagaanii iddoo jiranitti tasgabbaanii dhaabatanii jechuudha. Agartanii akkuma ergamaan Gabri'eel uumaan keenya uume, uumaan keenya nu uume waan nun ganneef hamma argannutti hamma nuuf ifa ba'utti bakka jirtanitti jabaadhaa dhaabbadhaa jedhee ergamaan Gabri'eel ergamoota isaa tasgabbeesseera. Har'allee nama akkanaatu nu barbaachisa. Abbaa akkanaatu nu barbaachisa. Paappaasii akkanaatu nu barbaachisa. Moloksee akkanaatu nu barbaachisa. Luba akkanaatu nu barbaachisa. Barsiisaa wangeelaa akkanaatu nu barbaachisa. Daaqoonii akkanaatu nu barbaachisa malee warreen biizinasii hojjetu miti. Warreen qarshiidhaaf fiiguu miti. Warreen aangoodhaaf fiiguu miti. Argitanii maatii Waaqayyoo akkanatti hubachuun akkanatti beekuun kiristaanarraa eeggamaa jechuudha. Ergamoota wanti jaalannuuf kanaadha. Amma ka ifti ergamoota kennamte sun maalidha? Yoo naan jettanii amantaadha. Maalidha sinin jedhame? Mee maalidha sinin jedhame? Mee barreessa? Mee namni mee na dhagaye? Ifni ergamoota kennamte suni maalidha sinin jedhe? Amantaadha. Baay'ee gaariidha. Amantaadha. Amantii miti amantaadha. Bakka barattoonni koo guyyaa kaleessaa amma deebi'anii jiru hedduu Waaqayyo isin haa eebbisu. Amantaadha. Kanaafidha Yihuudaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti amantaa al tokko qulqullootaaf kennamteef hanga dhumaatitti al tokko ergamootaaf kennamte jechuudha. Ifa ergamootaa kennamte dhugaa fi ara adda baafte san. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti immoo maal nu jedha? Waaqayyoon tokko amantaan tokko akkasii miti. Yihuudaa wal jala dhoofte wal jala no jedhi walatta Saadiq. Walatta okay wal jala jirjir. Dhiifama wal jala jirjir. Waaqayyoon Efesoon Waaqayyoon tokko amantaan tokko cuuphaan tokko nun jedhe jechuudha. Artanii isa kanallee immoo Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti Ermiyaas maal jedhe dubbata? Namni Waaqayyoo jechuudha Ermiyaas maal jedhe dubbate? Waaqayyoon
akkana naan jedhe jedha. Daandiirra dhaabbadhaa ilaalaa daandiin bayeessi kam akka ta'e gaafadhaa irrasi adeemaa lubbuu keessaniif boqonnaa bara baraa itti argattu jedha. Namoonni baay'een garuu irran deemnu jedhanii eenyu isaan warroota gareewwan ergamoota lamaan fakkaatan jechuudha. Lamaan fakkaatan. Agartanii dhugaan dhugaadha. Dhugaan immoo waaqayyoodha jenna. Maddi dhugaa waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Dhugaan hin cittu jedhu mitire. Dhugaan ilmoo waaqayyooti jedhu. Abboonni keenya afoola isaanii keessatti yeroo dubbatan jedhu maal jedhu? Dhugaan ilma waaqayyooti. Eenyudha ilmi waaqayyoo? Ilmi waaqayyoo eenyudha? Mee naa barreessaa. Ilmi waaqayyoo eenyudha? Ilmi waaqayyoo eenyudha? Faayisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Warri barreessitanillee waaqayyo si haa eebbisu. Gooftaa keenya faayisaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Laala. Uummanni keenya duri waa barateera jechuudha. Waa beekaa jechuudha. Laala. Amma nuti uummanni keenya hin barannee akkas hin taane jidduu keessatti adda cite malee uummanni keenya wangeela barateera. Wangeela barateera. Wantoota baay'eetu nutti mul'isa wantaa kana. Kittaannaa fudhachuu dandeessu fakkeenyaaf. Akkana qabaa jechuudha. Eessaa barate uummanni kun yoo jettani wangeela barateera uummanni kun. Garuu jidduu keessatti adda citeera. Siyaasaadhaan haa ta'u, wantoota garaa garaatiin haa ta'u, keessattuu iyyuu baqate dhaloonni 200 akkasii adda citeera. Asoosama isaa keessatti akkas jedheeti dubbataa jechuudha uummanni keenya. Egaa akka maatii waaqayyoo somni ammam akka babal'attuu fi ergamootuma waaqayyo jidduutti illee yeroo jalqabaatiif ergamoota jidduutti akka jalqabe namni immoo sobe sun immoo akka kufe wajjin ilaallee jirra jechuudha. Erga kana ta'e amma seexanni jechuudha akka kufee jiru hin dubbatama. Isaan keessaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti argachuu dandeessu jechuudha. Maal asiniin jedhee mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti Saaxinaa'eel inni jedhame suni gara biyya lafaatitti jechuudha. Iddoo isaatirraa Iyyo'aar keessatti aangoon Agaayist irratti kennameef sanirraa bu'ee iddoo isaa Mikaa'eliin bu'ee inni immoo gara biyya lafaa kanaatti gadi maal ta'ee jira? Darbatamee jira jechuudha. Eenyutu darbatamee? Diinni keenya Daabiloos sobduun darbatamee jira jechuudha. Sobduun maal ta'eera? Darbatamee jira. Maal irratti darbatamee jira? Kitaaba qulqulluu mee Amaariffaan mee wajjin haa dubbifnu iddoo kana akka darbatamee akka jiru kitaabni qulqulluun hin baafattu yoo kitaaba qulqulluu yoo qabaattani kitaaba Amaariffaatanii of harkaa qaba waan ta'eefi akkuma guyyaa kaleessaa isaan isiniif ni haa dubbisu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irraa kaafnee yoo dubbifne akkana jedha maatii waaqayyo dhaggeeffadhaa. Basamaayim ሰልፍ ሆነ jedha. ማል irratti? Samii irratti hiriira ta'ee jedha. ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶን ተዋጉት jedha. ሚካኤልii fi zandoo kan jedhame bineensi sun maal ta'anii wal waraananii zandoom kan ሰራዊቱ ተዋጋቸው ማለፉ inlee maal qaba? Loltuu qaba jechuudha. አላቸውም የትማልን ጎነ ገሩ እንደኛ ሚካኤልን ጀቸት ከዚህ በኋላ በሰማይ ቦታ አልተገኘላቸውም። ከነቦዳ ሰሚ ከሰቲ እዶ ማልን ታነፊ እንከነምነፊ እሰት ከንከነመፍሱን ኢዮአር ከሰቲ ካን ከነመፍሱን ጀቸት ዓለምን ሁሉ የሚስቶ ላላ ሶብዱን ጀቸት ዓለምን ሁሉ የሚስቶ ዲያብሎስና ሰይጣን የተባለ ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀድሞ እባብ ተጣለ ላላ
bineensi sun sobduun sun daabiloosi sun kan jedhame suni gara biyya lafaatti maal ta'eera darbatameera ወደ ምድርም ተጣለ መላእክቱም ከሱ ጋር ተጣሉ ማል jechuudha kuniin ergamoonni isa duukaa bu'an warroonni jidduutti shakkanii fi warroonni immoo uumaan keenya isa warroonni jedhanii isa wajjin maal ta'anii jiru darbatamanii jiru jechuudha በሰማይም እንዲህ የሚል ታላቅ ድምጽ ሰማሁ ሰሚ keessattis akkana kan jedhu gammachuu dhaga'ee የአምላካችን መዳን ኃይል መንግስትም የመሲሁም ስልጣን ሆነች አንጎን ከነኙ ተራ ከዋቀዮ አባቶቻችን በእግዚአብሔር ፊት በቀንና በሌሊት ሲያጠላቸው የነበረ ካሳሽ ወርቋልና አቦተ ከኛ ዋቀዮ ፉድረቲ ካሳሳቶ ካንቱሬሱኒ ማልተ ይጅራ ኩፌ ይጅራ እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከምስክራቸውም ቃል የተነሳ ድል ነሱት ዲገኙቲኒ ዲገ ክርስቶስቲን ዲገ ጎፍታ ከኛ ኡማ ከኛ ፈይሳ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስቲን ማልጎረኒ ጅሩ ሞተኒ ጅሩ ከምስክር ታላቅ የተነሳ ድል ሰውነታቸውን እስከ ሞት ድረስ አልወደዱምና ስለዚህ ሰማያትን በውስጣቸው የምትኖሩ ሆይ ደስ በላችሁ ነገር ግን ለምድርና ለባህር ወዮላችሁ ሰይጣን ጥቂት ዘመን እንዳለ አውቆ ከክፉ መርዙ ጋራ ወደ እናንተ ወርዷልና ኢሰዱማ ተረተማል ጀነው ኦሮሚፋን ምንምን አዱብሱ ጅራ ኦሮሚፋን ማሊፋን ከረየለ ስንትፈካቴ ወጎታ ኩመሸኒዳፍ ዲበሸኒዳፍ ilmaan namaa irratti aangoo argate ilmaan namaa bulchaa kan ture daabiloosiin dhiiga kiristoositiin darbatameera gara biyya lafaa kanatti gara maal ta'eera darbatamee jira warroonni kiristoositti amanan hanga dhumaatti kiristoosii fi amanamanii jedhani garuu dhiiga kiristoositiin maal godhanii jiru barbadeessanii jiru maarree isin warri samii keessa jirtan isini gammachuun haa ta'u isinif gammachuun haa ta'u maal waan ta'eera sobduun diaabiloos bineensi isa duriisu maal ta'eera waan ta'eef darbatameera waan ta'eef gadi isin garuu warri biyya lafaa keessa jirtani isiniif wayyoo nuun jechaa jira kan isiniif wayyoo maaliidhaaf wayyoo jedhamne sobduun gadi darbatameera waan ta'eefi laala sobduun gadi darbatameera waan ta'e har'a laala maatii waaqayyo obboleessi isa maatii wal jibbee jira ollaan wal jibbee jira naannoo wal jibbeera gandi wal jibbeera biyya wal jibbeera ami har'a miidiyaa kana irratti wanti dhageenyume biyyi nagaa qabdu jirti en jirtu guyyaadhaan namni wal ajjeesaa wayyoo jedhamneera laalaa nuti wayyoo jedhamneera mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 hanga dhumaatti mee dubbisa wayyoo isiniif wayyoo bakka gasni darbatamee jira kana jechuun maal jechuudha ree of eeggadhaa arraba keessan eeggadhaa harka keessan eeggadhaa miila keessan eeggadhaa ija keessan eeggadhaa gurra keessan eeggadhaa jedhamneerra yaa maatii waaqayyo obbaraaruudhaa jechuudha wajin daabiloos nutti himameera nu bira jira sobduun nu bira jirti kanaaf cimnee dhaabbachuu qabnaa jechuudha maarreegaa egaa kana jennee nugaatii amma immoo uumamtoota gaafa dilbataa sa'aatii guyyaa keessa uumaman immoo haalaan ifti dhugaan
barsiisa keenya neetworkiin darbe. Kooppilikii godhamee jiru. Raftanii himmata. Taaptaabis godhaa. Kompiilinki godhamaati waaqayyo kompiilinki godhaachaan ture bara. Raba Yesus. Waggoota dayyuu cufaa. Eshi maatii waaqayyo egaa ka uumamtoota gaafa dilbataa uumaman wajjin ilaalla jechuudha. Yoo sa'aatiin yoo deeme guyyaa biraatti itti fufnaa addunyaa laannoo jedhee citeera. Kanaafiyyuu sa'aatii isa jalqabaatti jechuudha. Ganamarra immoo maaltu uumame? Ifti uumamteerti jechuudha. Haa ta'u jedhee waaqayyooni ifti hin ta'e jechuudha. Ifti kunis kan argame amaloota arfan keessaa tokko kan ta'e abiddarraa jechuudha. Ifti maalirraayi? Abiddarraayi. Abiddatti waaqayyoon sana ifa akka argamsiistu jedhee ajajee akkasuma immoo abiddi maal argisiiseera? Ifa argisiiseera jechuudha. Ifa yeroo ta'ettis hafuurri qulqulluun koochoo isaa tokko gara samii olaantuu diriirsee abbaa fi ilma irra buufatee koochoo isaa tokko gara lafaatti diriirsee ergamootatti mul'atee ifa kanaan ergamoonni addunyaa ergamoota sadan keessa jiran waliin walii isaanii ilaalanii jechuudha lala. Ifa kanaan ergamoonni walii isaanii maal godhanii jiru? Ilaalanii jiru jechuudha. Waliin arginee turan dura amma wal arganii jiru jechuudha. Humna eenyutiin? Humna waaqayyootiin. Ifa kanaan ergamoonni addunyaa ergamoota sadan keessa jiran maa jechuudha? Iyyo'aar, Raamaa fi Erar keessa jiranii jechuudha. Ifa kanaan ergamoonni addunyaa keessa jiran kunin wal arganii jiru. Ifichaanis beekumsa mul'ateef waaqa isaanii beekanii isaaf sagadanii jechuudha. Kanaaf maal jedhanii sagadanii? Qulqulluu, qulqulluu, qulqulluu waaqayyo mo'aa galanni kee samii fi lafarratti kan guutedha jechuudhaan galateeffatan jechuudha. Galanni isaaf haa ta'uuti waaqa keenyaaf. Naatoo fi sodaachisummaa waaqayyo arguu isaanii irraan kan ergamoonni akka ulfaataa daddachaa akka uffataa jechuudha. Akka baalattis harcaatoo turanii jechuudhaan manni kiristaanaa keenya hin barsiifte jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'uuti. Waaqayyoo fi ergamoonni isaa yeroo waliin dubbatan seexanni dhaga'ee rifatee jedhu abboon yaanni isaas ifa waan ba'eef jechuudha. Ati yaa ilma urjii jedha laala kitaabarratti maal jedhaa? Ati yaa ilma urjii barri akkamitti samiirraa kuftee? Ati yaa ilma urjii bari akkamitti samiirraa kuftee? Ormootas kan gabbuuftee yaasii akkamitti hanga lafaatti muramtee? Atis laphee keetti gara samiin ol bahaa teessoo koosi urjiilee waaqayyootti oliin godhadhaa. Daangaa kaabaanis tulluu walirra ga'aniin ta'a. Ol ka'iinsa duumessaawwan olitti nan bahaa. Olaantichas nan fakkaadha jettee ta'ullee gara si'oolii gara qilee buutee jechuudhaan raajiin Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 hanga 16 dubbata jechuudha. Ani akkana jetteerta, akkas jetteerta, of tulteerta, dubbatteerta, amma garuu maal taateerta? Darbatamtee jirta jedhaan seexanaan jechuudha. Waaqayyoon uumamtoota hamma sa'aatii kanaa jiran yaaduudhaan callisaan uume jechuudha. Hanga ammaatti waaqayyoon akkasitti uume jechuudha. Ifa garuu dubbachuudhaan uume. Yeroo kanatti ifti haa ta'u jedhee hin ta'e jechuudhaanii seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti biraan huunaalee biraan hoona jedha. Artanii Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 hanga 16. Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 hanga 16 jechuudha. Ifti haa ta'u jedhee seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti jechuudha. Waaqayyoon haala kanaan ifa maal godhee jira? Uumee jira jechuudha waaqayyoon. Waaqayyoon dukkaana diriirsee ifa ammoo booda kan uumeef
dukkaanni fakkeenya addunyaa tanaa ifti kan addunyaa dhuftu akka ta'e ibsuudhaaf jechuudha. Waaqayyoon gooftaan keenya haala kanaan uume haaluma saniini waaqayyoon jechuudha addunyaa kanarratti uumamtoota guyyaa kana jechuudha haala kanaan uumee jira. Inni biraa immoo uummanni dukkanaan deddeebi'aa ture ifa argee warreen biyya gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifti isaaniif bahe jechuudhaan Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2 Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irratti hin dubbataa jechuudha maatii Waaqayyoo. Haala kanaan Waaqayyoon ifallee uumee jira jechuudha. Deebi'ee immoo sa'aatii guyyaa isa lammaffaa irratti Waaqayyoon hafuurri qulqulluun samii olaantuu teessoo Sillaasee teessoo galataa bu'uura ishee waa hunda ishee dibee ishee kabajee kan qulqulloofte qulqulleetti iftuu ishee taasisee jechuudha Waaqayyoon. Sa'aatuma kanatti ergamoota akka jecha galataan akka qaqawweesaatti qaqawwisanii kabajaa fi qulqullinnaan akka calaqqeetti kan calaqqisan akka abiddaatti kan labooban isaan taasisa jechuudha Waaqayyoon. Ergamoonni akka calaqqisan ergamoonni akka bakakkaatti qaqawwee akka qabaatan qulqullina akka qabaatan akka qilleensa abidda labooba akka qabaatan ergamoota maal godheera taasisee jira jechuudha. Yeroo kam sa'aatii lammaffaa irratti jechuudha. Guyyaa uumee miti amma kun guyyaa aangoo kabajaa kenneef garuu sa'aatii 2 irratti jechuudha. Sa'aatii sadaffaatti immoo Iyyo'aar magaalaa jechuudha. Iyyo'aarin dibee erga qulqulleessee booda dursa ishee keessa qubachiisee kan ture ergamoota isaan dibee jechuudha. Aangoo kenneef jechuudha Waaqayyoon muude jechuudha. Isaan dibee jechuudha. Kan fagaatan abbaa sammuu kan ta'e beekumsa qaban garaamummaa obsaa akka godhatan amantii guutuu isaaniif kenne jechuudha Waaqayyoon. Amantii guutuu isaaniif kenne. Kun maal irratti ta'e? Sa'aatii guyyaa sadaffaa agaayistiin. Deebi'ee immoo sa'aatii guyyaa arfaffaatti kirubeeliin. Isa shanaffaatti surufeeliin. Isa ja'affaatti haayilaatiin. Haala kanaan hanga dhumaatitti jechuudha Waaqayyoon ergamoota maal godheera? Aangoo isaaniif kennee aangoo kanaan ergamoonni kabajaa Waaqayyoo aangoo Waaqayyoo labsaatoo akka jiraatan isaan taasiseera jechuudha maatii Waaqayyoo. Waaqayyoon ergamoota magaalota ergamoota keessa jiran yoo isaan dibu golga ifaan golgee zinnaara ifaan isaan faayee chaappaa ifaa kan ta'e fannoo ifaa isaan qabsiisee kophee ifaa miila isaaniif isaan kaawwachiisee gonfoo ifaa isaaniif godhee fuullee ifaa isaaniif taasisee jechuudha Waaqayyoon. Gartanii haala kanaan Waaqayyoon maal godheera? Isaan uumeera. Amma Waaqayyoon akkanatti faayessee isaan akka uume hubachuu qabna jechuudha. Golga uumamtoota ta'uu isaanii akka beekaniidhaaf isaas qaama olitti kan golgataniif isaan olitti Waaqayyoon jiraachuu akka beekaniif zinnaarrillee deebi'ee immoo uleenillee aangoo adda addaati ibsa waan ta'eef ammaa fi asirrattan dhaabaa maatii Waaqayyoo borummoo Waaqayyoon abbaan keenya yoo jedhee waan muraasa jettin nu hafa kan guyyaa itti dilbataa kanaayyuu hin xumurree isa wajjin ilaallee kaaneti uumamtoota guyyaa wiixataa uumaman immoo wajjin ilaalla jechuudha. Amma yoo Waaqayyoon jedhe yookiin guyyaa borullee botaa ta'e uumamtoota meeqatu uumame? Uumamtoota hedduu ilaallee jirra. Ergamoonni bichaan baay'eedha. Deebi'ee immoo amma
yoo lakkoofne hedduu baay'eedha. Garuu nuti maal jennaa jirra? Uumamtoota 8 jenna. Eenyufaadha? Abidda, bishaan, qilleensa, lafa, samiiwwan 7, dukkaana, ergamootaa fi ifaadha jechuudha. Yoo kan hin lakkoofne meeqa ta'u? 8 ta'u jechuudha. Kanaaf guyyaa gaafa dilbataa uumamtoota meeqatu uumame yoo jenne meeqa jechuudha? 8 uumame jechuudha. Isaanis abidda, bishaan, qilleensa, lafa, samiiwwan 7, dukkaana, ergamootaa fi ifaadha jechuudha. Iddoo tokkotti waan lakkaawamaniif jechuudha. Maatii Waaqayyoon yoo jedhe immoo guyyaa booruu waan muraasa ishee waan haftetu jira. Ishii wal yaadachiifneti. Achiin booda immoo uumamtoota guyyaa wiixataa uumaman wajjin ilaalla jechuudha. Nageenyi Waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagannaaf tura. Handaawutii isiniif ergeen jira. Hin dubbifattu. Inni biraa immoo yoo isinitti tole keessattuu namni iimeelii qabdan, ijoolleen iimeelii qabdanii yuutuubii Ortotii Miidiyaa jedhu isaan qaba. Isa sanii yoo barbaadan gaafii jalatti barreessuu dandeessu. Deebi'amuu yaadas kennuu dandeessu. Laayikii illee gochuu akkasini ifette jechuudha. Gochuu dandeessu. Haala kanaan wangeelamee handaara biyya lafaatiin haa geenyu jenna. Nageenyi Waaqayyoo hunda keessa wajjin haa ta'u. Nagannaa tura.